Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota Khadijaa Show. Nagaa fayyaan keessan akkam. Har'a waan tokko waan na dhibe. Waan tokko waan shamarran keenya kanarra waan tokko dubbachuu barbaadeeti keessattuu warri jaarsa qabdan. Ani maaliif ani muxawwaa miti kaaniin fuula kiyya fudhee ba'eef muxawwaa miti sanitti fudhatina. Waan dubbachuu barbaade biraankiidha jettee ati ka jaarsa kee jechuudha. Biraankiidha jettee jaarsa kee biraankii godha jettee akka dhabamtiidha. Dudduubbee keetitti kireemii yookaan iskiriimii jaamu san ofi dibdeeksii sooshaal miidiyaa kanarra baateetiin hudduu kee akkasitti achi dhiibdeetiin sooshaal miidiyaa irra baatee afaan ifuu qaanfi dhabeeta. Dubbachuun namatti qaanfata. Sooshaal miidiyaa irra achi baatee biraankii jaarsa kiyya godha jettee hogguu waan akka isan dalaydu kee jaarsi keessuun nama akkamii waan akka viidiyoo keessan ati waraabde sooshaal miidiyaa kanarra gasi dhiisisu. Maali inni jaarsummaan sunuyyuu nama akkamii? Jaarsummaan keessanuu nama akkam dhugaa rabbii gadheedha innis jechuudha. Atis taa'anii intala musliimaa taatee afaanii wallaahi jedha duuba kee dhiibde jechuudha. Maal taate bileetti rabbi sitti dheekkama namni illee sitti dheekkama. Nama hedduu jira nama tokko lama maqaa isaanii dha'uun barbaadu garuu gorsa kiyya asumaan gorsa obbolummaa isiniif dha'ama jechuudha. Wanni akkasuma sheemidha. Jaarsa keetiif qallalamtuu taata aadaa faranjii jalan deemin. Wallaahi jecha afaaniin jechuudha. Nama tokko jira. Nama baay'eedhaan nama waan beeku amma sanii eebelu jeesiniin nimu waan akkasii kanarraa kusadha. Abboo biraankii isinirraa hin bareedu. Biraankii abbaarraa bareedu qaba. Abbaarraa bareedu biraankii jettanii Allahu akbar a'uuzu billaahi mina shayxaan. Maal ati qaama kee achi baastee sooshaal miidiyaa namni meeqa si daawwatu irratti gadi baafteetiin waan akkasii dalaydu. Atumtiin qaanfattu ofitti. Maatis tahilala wajjaa jetti takkanaa tanan arabni beeyta. Akkasii qaanfadhu ofitti waan akka isan hin dalagin biraankii jettee biraankii yoo dalaytu waa baay'ee jira waa hedduu san dalagisiin jaa. Kun aamsa kiyya ka obbolummaati akka intala Oromoo takkatti.